Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiinan nagaa isin gaafadha. Hordoftoota barsiisaa lallaba'an Facebookii, YouTube irratti gadhiisuu irratti hirmaatan hunda keessanii fi Waaqayyoo isa kana dura darbeen akka inni isin eebbise nan amana. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Baay'een keessan immoo yaada naa laattaniif akkas godhetan yaada naa laattan hundumaa baay'ee fayyaa ta'a. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Yoo dhaggeeffattan baay'ee ammayyuu isin gargaara jedheetan amana waan ta'eef warra kaaniifis sheerii godha. Yommuu kana jedhu homaa tokkollee barbaade miti dubbii Waaqayyoo dhagaa jedheeni mata duree dhumarratti Waaqayyootu mul'ata jedhu irrattan sagalee Waaqayyoo isinitti dubbadha. Dhumarratti Waaqayyoo namaan mul'ata. Dhumarratti Waaqayyoo hojii isaa namaaf hojjeta. Dhumarratti Waaqayyoo hojii isaa namatti mul'isa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf macaafa Asteer boqonnaa 9:1-2 isa jiru dubbiseetan achirraa eegalee sagalee Waaqayyoo isinitti dubbadha. Nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin akka kana jedha. Ji'a 12ffaa isa Adaar jedhamutti ji'ichattis guyyaan 13ffaan guyyaa abboommiin mootichaa itti hojiirra oole warri diina Yihuudotaa irratti humna argachuudhaaf itti abdatan ture. Amma garuu dubbinsaa galagalee Yihuudoonni guyyaa sanatti warra isaan jibban irratti humna argatan. Yihuudoonni warra isaan miidhuu barbaadan fixuudhaaf guutummaa kutaa biyya Ashaayiroos mootichaa keessatti mandaratti isaanitti walitti gamtatan. Namoonni biyya sanaa hundinuu waan isaan sodaataniif isaan keessaa namni tokkollee isaanin mormuu hin dandeenye. Itti fufeen dubbisa lakkoofsa 3 gurguddoonni kutaa biyyaa, bulchitoonni, abboonni biyyaa fi hojjetoonni mootummaa warri hojii garaagaraa irra jiran hundinuu Mardokaayi waan sodaataniif Yihuudotaa in gargaaru turan jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa Asteeriin beektu kutaa guddaa Waaqayyo dhuma irratti saba isaatiif hojii guddaa keessatti hojjete akka inni ta'e hin beektu. Sababa Mardokiyaas Haamaaniif gadi jechuu dideef Waaqa koon beekadhee Waaqan sagaduufan qabadhee abbaa argeef hin sagadudhee sababa inni qoomma'uuf dideefi Haamaan baay'ee aaree Mardokiyaas duwwaayyuu ajjeesu jibbee Yihuudoonni hundinuu akka biyya sana keessaa dhumaniif akka isaan ajjeefamaniif muka fannoo meetira 50 ol fagaatu Mardokiyaasiif qopheessee mooticha biraa immoo murtoo fudhatee kun ta'utu irra jira. Namoota waaqa ormaa waaqessan mootii biraatiif jiraatan namoota seera keenyatti hin bulleedhee mooticha ajjiniyyuu walii galee guyyaatti mootichiyyuu qubeelaasaa ofirraa baasee Haamaaniif kenne ture. Isa kanarratti egaa yeroo laaltan Mardokiyaas immoo sababa kana dhaga'eef Asteer ishee mana mootummaa jirtuuni kadhadhu Waaqayyoon saba keenya irra badiisi ga'eera. Dubbiin kun immoo siifis na fuudhee yommuu inni itti dubbatutu argitu. Kanarraa kan ka'e Asteer sooma labsitee biyya sana keessatti namni soomee ijoolleen soomanii horiin illee soomanii Waaqayyoon kadhatanii yommuu isaan fuula Waaqayyoo barbaaddatanitu argitu. Kanarraa kan ka'e ammagaa guyyaatti Yihuudoonni dhumuudhaaf guyyaatti Yihuudoonni lafa kanarraa balleeffamuudhaaf biyya Baabiloon magaalaa Suusaaniif magaalaa adda addaa keessa kan jiran hundinuu guyyaa isaanitti ajjeefamuudhaaf murtoon godhame kanatti kadhatame Waaqayyoon barbaaddachuun isaanii amma dubbii galagalcheedha. Kutaan dubbifanne akkas jedha. Amma garuu dubbichi galagaleedha. Guyyaan salphina isaanii guyyaa ulfinaa, guyyaan du'a isaanii guyyaa jireenyaa, guyyaan itti badiisa isaanii eeggatan, guyyaatti diinota isaanii irratti ijaa baafatan guyyaa akkasii kan inni ta'eef dubbii Waaqayyoodhaa dubbata iddoo kana keessaa. Sana duwwaayyuu miti warri isaan ajjeesuu barbaadan sababa Mardokiyaasiin sodaatanii fi amma garuu Yihuudota gargaaru turan biyya hundumaa keessaa. Dubbii baay'ee nama ajaa'ibsiisu hojii Waaqayyoo jireenya ijoollee isaatiif saba isaatiif warra dhugaatti of kennaniif warra dhugumaan Waaqayyo nutti araarame jedhaniif hojjetetu argitu kutaa kana keessaa. Kana duwwaayyuu miti namni fannoo irratti ol ba'uudhaaf itti murtaa'e kun fannoon qophaa'eef kun immoo akka kana ta'e farda yaabbatee
uffata mootii uffatee magaalaa keessa namni dura deemanii namicha ajjeesuuf jedhe farda harkisee fi akka magaalaatti inni ba'e dubbii Waaqayyoo irraa dubbifna yeroo ilaallu. Dubbiin kun akka itti galagale. Guyyaa kana yoo ilaaltaneettan guyyaa kun itti eegamu ture. Guyyaa Yihuudoonni itti jiraatan guyyaa Mardookiyoos itti ulfaatu tun ta'in guyyaa Mardookiyoos saba duratti salphate sabni Israa'el hamileen isaanii bara baraan cabee jireenyi isaanii biyya sana keessaa badu ture. Waaqayyoonni hundumaa danda'u, Waaqayyoonni teessoo isaarra jiru, Waaqayyoonni kadhata ijoollee isaa dhaga'u, Waaqayyoonni kadhata saba isaatii dhaga'u garuu Waaqayyoonni kadhata dhugaa garaarraa ta'e nuuf ga'i banneerraa isattiin jedhan dhaga'u garuu Waaqarraa yommuu inni ka'u dubbii yommuu inni galagashitu argitu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafitu amma gaa hojii Waaqayyo dhumarratti namaaf hojjetu kan jedhu dubbadhaan dhumarratti Waaqayyo hojii isa namaaf hojjeta. Dhuma jechuun garuu maal jechuudha? Dhumarratti jechuun guyyaa dhuma jechuun guyyaa maaliiti? Guyyaa maal fakkaatudha? Iddoo shanittan hiree yaada isaanii kennu yaala. Tokkoffaani guyyaatti jiraachuudhaaf abdiin keenya dhumeedha. Guyyaan itti kana booddee hin jiraadhu ennee nyaata lagannee boo'icha duwwaa guyyaan itti nutti ta'u, guyyaatti wawwaatna duwwaa ta'u, guyyaatti waan hundumaatti harka facaafne teenyee boonyu ta'uu danda'a. Akkasa hojii ergamoota boqonnaa 27 keessa yoo ilaaltan Phaawulos faa Luqaas faa namoonni isaanii jiran hundinuu jiraachuudhaaf abdiin isaanii citee mi'a isaanii bishaanitti gadi guuranii nyaata lagatanii guyyaa 14 bulan guyyaa akkasii fakkaata. Guyyaatti abdiin namaa dhumeen kana booddeen jiraadhu jedhaniidha guyyaan dhumaa. Guyyaa akkasittis Waaqayyo waan hojjetu qaba. Lammaffaan immoo guyyaatti diinni keenya awwaalcha keenyaaf boolla qotee meeshaatti lafa kanarraa bannu hundumaa istiraatiijii isaa qopheeffatee guyyaan itti amma nan argadhe jedhudha guyyaan dhumaa. Guyyaa salphaa miti. Macaafa Asteer keessaa kana argitu. Ji'a 12 kana keessatti Adaar isa jedhamu ji'a kana keessatti guyyaatti murtoon mootichaa dubbii kana keessa mootichatu jira laala. Mootichatu iyyame. Mooticha darbe nami murteessu biyya sanatti hin jiru. Haamaan immoo nama sanaatiin walii galuudha. Garuu guyyaa kana galagalchee Waaqayyo. Guyyaa akkasiiti gaa. Guyyaatti diinni boolla itti awwaalamne akkuma mukifannoodha Mardookiyoosiif qophaa'e jechuudha. Guyyaa akkasiiti. Inni sadaffaan immoo gara fuulduraattis adeemu gara booddeettis deebi'uun yeroon danda'amne yerootti du'u duwwaan yerootti waan namatti dhiyoo jirutti illee diramanii du'an guyyaa akkasii guyyaa fakkaatudha. Akka saba Israa'el gaafa warri biyya Gibxi booddee isaaniitiin wal guranii humna jabaadhaan konkolaataa baay'eedhaan duukaa isaanii bu'an galaanni guddaan immoo diriiree dura isaanii ciisu fuulduratti adeemu yeroo isaan hin dandeenye yeroo isaan itti gara booddeetti deebi'uu hin dandeenye akkasa seera ba'uu boqonnaa 14 keessatti ilaallu jechuudha. Yerootti sabi sun akka jedhe ture yeroon sun yerootti sabi sun utuu biyyichatti duune irra ta'e utuu achi ka'uu baannee irra ta'e yeroo isaan itti jedhan ture. Duraa bishaantu jira kan isaan nyaatu booddeedha diina qalee isaan nyaatu isaan waraan biyyootti gad isaan naqutu booddee isaanii jira. Guyyaa akkasiiti. Guyyaatti duratti duubatti deemuun hin danda'amne jechuudha. Arfaffaan immoo ofii keenya oolchuudhaaf yaalii hundumaa goone waan gochuun nurra jiru hundumaa raawwanne wanti hundi nu dalganutti galuudha guyyaan dhuma. Yoo ilaaltaneettan hojii ergamoota boqonnaa 27 dhaqee nan dubbadha booddee yeroo sana yoo ilaaltaneettan of oolchuudhaaf mi'a doonii isaanirra jiru hundumaa bishaanitti gadi guuranii waan gochuu danda'an hundumaa funyoo sachi keessa jiru bishaan keessatti asii gad erganii waan baay'ee godhanii yeroo isaan itti dadhaban ture. Waaqayyoo guyyaa akkasitti lafa akkasitti guyyaa dhuma jedhamu akkasitti waan hojjetu qaba. Akkatti dhufu qaba Waaqayyo. Inni shanaffaan immoo firri fagaatee alagaan achas dhiyaate jechuudha. Guyyaatti du'a teenya eeggannu ta'uu danda'a. Waan baay'ee ilaaluu dandeessu macaafa qulqulluu keessa. Eliyaasiin jireenya isaa akka ittiin argitu guyyaan itti Izaabeliin baqatee fiigee sokkee dhaqee lafa onaatti dhagaatti hirkatee waanuma xiqqoo tokko bakkeedhaa funaanee boraafatee guyyaan itti du'a eeggatu guyyaa akkasii argitu. Waaqayyo kana hundumaa keessatti akkatti mul'atu qaba. Ammas isiniin jedha mana yaalaa dhaxxanii yookaan immoo
lafa dhimmisaa barbaadu iyyattanii waan gochuu dadhabdan hundumaatiif ofirra gatteessanii hafuura ulfaataa baafataa kan jirtan namoonni haala wal xaxaaf dukkanaa keessa jirtan isinittani maa dhaggeeffadhaa waaqayyo inni isin amanattan inni isin abdattan yeroo akkasii keessatti dhuma yeroo jedhame keessatti abdiin hin jiru yeroo jedhame keessatti wanta hojjetu qaba maqaan waaqayyoo galateeffamu kanaafuu akkas jedhe gooftaa Yesuus gaaf tokko Yohaannis cuuphaan lafa onaa keessa deddeebi'a ture inni dhufu si'imoo kan biraa eegnu hedheetutti ergaa sababi isaan ulfaata jireenya akkasan garuu dhaqaatitti maa jedhe gooftaa Yesuus dhaqaatitti maa warra okkolan hin adeemu warri jaaman hin argu misraachoon wangeelaa hin lallabama jedhaati dhaqaatti maa garuu akka jedhaa Yohaannisiin waa'ee kootiif abdii kan hin kutanne galateeffamaadha jedhaatitti maa jedhe waaqayyotti abdiin hin kutamu daqiiqaan dhumaan jiru waaqayyoof sekendiin dhumaan jiru waaqayyoof wanti waaqayyoon daangessu yeroon isa daangessu humna isa daangessu dandeettiin waaqayyoon daangessu danda'u hin jiru ati kan waaqayyoo yoo taate humna sana abdatta ati kan waaqayyoo yoo taate abdiin kee humni kee bilisummaan kee fiixaan ba'uun kee darbuun kee ol kaatee dhaabachuun kee dhukkuba amma keessa jirtu keessaa achi ol ka'uun kee maddisaa waaqayyo biraa dhufa akka ittiin amanna waaqayyoon yoo jaalala isaa ta'ee har'a guyyaan kee onni siin jedhe akkas garuu nama waaqayyoon abdatuuf wanti inni waaqayyotti dubbate wanti inni waaqayyo biraa eeggatu tokko utuu raawwatamaniif akkamatti lafa kanarraa darbuun hin jiru kanaafuu guyyoonni ulfaatoon kana fakkaatan lafa onaa fakkaatan dhukkuba du'aa fakkaatan mana yaalaati waraqaan isinitti kenname kana booddee kan keen jiru dhukkubichi ulfaataadha dhukkubarraa fayyuu hin dandeenyedha kun qorichin qamme waan siin jedhamullee yoo jiraate waaqayyoon abdii godhadhu jiraachuun kee akeeka waaqayyooti ta'e ati immoo jiraatte waaqayyo waan hojjettu waan bu'aa buuftu tokko qabda yoo ta'e dhaggeeffadhu sittan hima waaqayyo achumatti dhufa guyyaadhuma jedhame waraqata dhumaa baatte waraqata hinduuta siin jedhamu baatte mana yaalaatti kan isa raawwateera kana caala waa gochuu hin dandeenyu siin jedhanillee yoo ta'e dhumarratti waaqayyo waa'ee keef waan hojjetu qaba maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu kanaafume waaqayyo dhumarratti attamitti mul'ata kan jedhuun tuqaalee muraasa tokko dubbadha maal godha waaqayyo attamitti dhufa waaqayyo akkas jedhe namichaan baay'ee jaalladhu yeroo ta'e xiyyaara mataa isaatiin utuu deemu du'e tokko akkas jedha expect God's best when the worst surrounds you carraa waaqayyo isa guddaa carraa waaqayyo adda ta'e yeroo haalli hamaan si marsu yeroo sana waaqayyoon eeggadhu baay'ee natti tola jechi kun warra waaqayyoon eeggataniif akkas waaqayyo waan dukkanaa'e waan wal make waan mataan miilli isaa hin beekamne waan guyyaa dhumaati jedhame akkatti geeddaru beeka waaqayyo kanaafuu waaqayyo maal godha isa jedhu kutaama keenyarraa isa fudhanne tokkoffaa irratti waaqayyo dubbii galagalchan isiniin jedha maqaan waaqayyo galateeffamu waaqayyo maal godha dubbii galagalcha dubbii du'aan murtaa'e jireenya godha dubbii salphinaaf dhufetu ulfina godha dubbii namni kun jireenya isa kana booda raawwateera dhametu jireenya godha hin galagalcha waaqayyo maqaan waaqayyo eebbifamu kanaaf akkas jedha dubbii waaqayyo keessa macaafa Asteer amma garuu dubbichi galagale guyyaa Yihuudoonni itti du'an guyyaa Yihuudoonni lafarraa balleeffaman guyyaa salphina isaaniitti diinonni isaanii gargaarutti ka'an sodaatamutti kaan guyyaatti sodaachifamanitti labsiin garuu ba'eera labsiin ba'ulaa dhaggeeffadhaa sanittan hima labsiin attamii ba'u eenyuyyuu biyya lafaa kanarraa attama dubbatu aboof qabeenya sababa qabuuf isin irratti garuu kan murtoo godhu waaqayyo kanaaf dubbii waaqayyo yemmuu dubbatu warra foon ajjeesuun sodaatinaa'edha eega ajjeesee booddee gaanam keessa isa buusu sodaadhaadha dubbii waaqayyoodha inni nuyi amannu waaqayyo akkasi kanaaf akkas jedha macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 8 fi 8 amma 11 dhaqxanii yoo dubbiftanii jettan waa'ee namoota lamxii qaban afuriitu argitu warra jiraachuudhaaf abdiin isaanii cite warra sabni of gidduudhaa baasee moggaa jiraatan warra akkas ofiin jedhan as yoo jiraanne sin duuna warra Sooriyaa bira yoo dhannes immoo isaan rukutanii nu ajjeesu beelaan du'urra marka isaanitti du'u wayyannu maqaa dhadhanii warra adeeman kanatu waaqayyo dubbii galagalche waan inni hojjetutu argitu akkuma Elsaa'i dubbate bor gabaa Samaariyaa keessatti minaanni irra kasan bitattu nyaattu du'arraa haftu jedhe baratti namni mataa harree nyaatu baratti dubartoonni ijoollee isaanii wal geeddaranii nyaatan keessa waaqayyo dubbii galagalchuu danda'a
kanaaf akkas jedhe dubbii waaqayyoodha iddoo sana dhaqanii ilaaltaniittan jarri yemmuu isaan lafa warri Sooriyaa buufatanii jiran yemmuu isaan dhaqanii jedhan warri Sooriyaa kottee isaanii dhaga'aniitu biyya sanarraa baqatanii kanarraa kan ka'e nyaataniitu achi as deebi'anii jaraan immoo kottaati nyaadhaa warri Sooriyaadha waaqayyo isaan ari'eera jedhan cubbunutti ta'ayyuu dubbachuu baanneedhan yoo ilaaltaniittan namoonni kun namoota misraachoo kana dubbatu jedhamanii eegaman miti garuu waaqayyo akkas godha isaanii sooreet isaan warra isaan ari'e warra isa of gidduudhaa isaan baase kanaaf soora ta'uudhaaf dhaqan hin irraanfatinaa waaqayyo gocha akkasii gochuu danda'a galanni waaqayyoof bara baraan haa ta'u akkuma kana yoo ilaaltaniittan wangeela Yohaannis boqonnaa 8 keessa dubartii ejja irratti qabamte Yihuudoonni itti dhufanii Fariisonni ajjeesuudhaaf itti marsanitu argitu isheetti dhufanii marsanii ejja irratti qabnee rukunnee ajjeefnu jedhan jennaan isin keessaa namni cubbuun qabu jedhu dursee dhagaan rukutannan tokkoon baqatanidha isa booddee akka jedha dubbiin sun meerree antola ku warri si ammeessan nani jiranette waaqayyo dubbii akkas godha Yesuus Kiristoos inni madhalateera inni ayyaaneffan inni waaqa keenya inni ayyaaneffan dubbii akkas godha warra du'a keenya eegan duratti jireenya warra salphina keenya eegan duratti ulfina warra badiisa keenya eegan duratti abbaa isaaniif haadha isaaniif akka taanu godha kanaafituu hin dagatinaa waaqayyo dubbii galagalcha tuqaan keenya ni tokkoffan kana du'a dhageessanitti yoo ta'e salphina dhageessan yoo ta'e murtootu waa'ee keessanii ba'ee yoo ta'e haala keessan kamirratti laa dhaggeeffadhaa dukkanatu naannoo keessan marsee guyyaan badiisa keessanii waan dhiyaate isinitti fakkaate yoo ta'e waaqayyo maal jedha jedhama malee namni maal jedheen jedhamu nuyi waaqayyo maal jedheen waaqayyo maal naan jedhe waaqayyo maal na abdachiise isa waaqayyo jedhetu isin dhaala malee isa waaqayyo jedhetu ta'a malee akka waaqayyo jedhe taatu malee akka diinni jedhen taatan kanaaf waaqayyo waa'ee keessaniif dubbii galagalchaa hin dagatinaa waaqayyo attamitti hojjeta inni tokko waaqayyo dubbii galagalcha waaqayyo salphina ulfina godha waaqayyo dukkana ifa godha waaqayyo wanta sammuun namaa yaanne akkaataa namni yaannettitu jireenya keessan keessatti hojii hojjeta maqaan waaqayyo galateeffamu ittuma fufiinsa nan tuqaa hafe dubbadhaa obsaan akkasin dhaggeeffatanii isin kadhadha waaqayyo sinaa eebbisu